بوليجان كي يا رب رانا دعائنا غرافي دعائنا غرافي يا ربي غيتي شكري غلشا كبر ابني تولي خمي يا ربي خيش يا ربي خي يجوما توكو في لما خيست وردا غمچيسي مچا خنا فان الراهي خيجي جا دعائنا غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتني ورتفتوتا في قبجمتوتا خي اكمنا غا قبدني فيا قبدني نما جرتني نما ججباتني obboleeyyan kiyya qaali fi gaarii nama wallahi du'aa inteessan hedduu takka na fayyatti hedduu takka gargaarsanaa taate du'aa inteessan wallahi obboleeyyan kiyya ga jazaa teessan waan injee ibsuun qabu waan injee kafalulleen qabu jazaan teessan jannata obboleeyyan kiyya qabiyya keessartanii fi qabiyya namaa irtan hundinuu jazaa teessan rabbiin jannata firdoosin rabbi sinaa kafalun isiniin ja'a hedduu na wajjin cinqamu jirtan na wajjin dhaabbachuu jirtan na wajjin boo'u jirtanii alhamdulillah rabbil alamin bilaal khiyyaga akkuma agartan sani alhamdulillah anuma fayyajeeti yaada alhamdulillah rabbiin kiyya kadandeetti isaatiin biiftuu afaan waliin maragesun ilmooti ya makhluuqa kana irraa buqqisa afaan alhamdulillah irraa hiiqa du'aa inteessan hedduu takka na gargaarti du'aa umateessan inna bira dhaabbadha ammallee hedduu takka du'aa inna gargaara jechuudha wanni deddeebi'ee fiidiyoo isinii maruuf illee wallahi akkuma waan keesseeru agartanii fi eegaa bilaalillee guyyaa guyyaan isin garsiisa guyyaa guyyaan waan inni keessa oolee fi waan inni keessa bule isin garsiisa obboleeyyan kiyya eegaa rabbiin kiyya na haa gargaaru kana bira jirtanis kanatti dhiyaattanis natti dhiyaadhaa na gargaara qaaman na bira koottaa na gargaara isiniin jaa obboleeyyan kiyya waan biraa waan na gargaartan qabdanii eegaa kuno ilmoota nas sana fuudhetiin haga dhiyootanaa olii gadiin dhaabbadhaa qufaan na jalaa laydee kun kanaan harkatti dhukkuba saniin irratti dhukkuba obboleeyyan kiyya akkin itti deemee sheeka sanillee itti barbaaddadhu hin jiru jechuudha daddaffii keessatti silaan guyyaarraa kanaa uumanan bulu deemeti ilmooti iyyatti sheeka barbaaddadha obboleeyyan kiyya bal'oolleen kana jalaa hidhame rabbiin kiyya naa haa baasu rabbi haa baasu rabbiin abbaa miskiinaa isallee bira dhaabbatee haa baasu biiftuu rabbiin afaan qadaadi rabbiin bira dhaabbatee haa baasu oromoo bira dhaabbadhaa bal'oo gannaa baasa oromoo bira dhaabbadhaa bal'oo gabbaasaa innilleen tiyyarratti hidhame faraqaa mucaa wardaatiin baasa fi jaarsa wardaatiin galchee waldhaanatti hidhame yaa oromoo naa baasa isallee bira dhaabbadhaadha rabbiin isin qabini rabbiin isin rakkisini biyya namaa keessatti akka kiyya kanatti alhamdulillah garuu numan jaa alhamdulillah rabbil alamin fatanaadha rabbii waa hedduu na fattane barana alhamdulillah garuu booddee rabbiin gammachuu na haa godhu gadda namata meeqa gaddu jiru kana rabbiin kiyya gammachuu anumaaf godhu ta'a waa hundaa'u rabbiin khayrii anumaaf godhu ta'a eegaa amma ilmoota na yaabboleeyyan kiyya sila guyyaarraa kana keessatti deemee sheekatti barbaaddatu fedha rakkadhullee rakkooti yaanin waanin qabutti gurguree yaa boleeyyan kiyya waan fedhe liqii taatus barbaaddadhee itti waan hin qabnes itti mana keessaatti gurguradhee firraa waan hin qabu meeshaati iyyatti gurguree ilmootiyya wal'aannatuun fedha obboleeyyan kiyya ilmootiyya san akkasitti deemee bakka hunda dhaabbadhee wal'aannatuudhaaf obboleeyyan kiyya natti as dhiyaadhaa warra as keessa jirtan biini atillee natti dhiyaadhu siin jaa obboleessa kiyya qaalii galatoomi rabbiin jazaa ta'e jannataan si kafala inshaallah jannataan isinii kafala warroottan na wajjin dhaabbachuu jirtan kara keessatiin naa bilbiluu jirtanillee obboleeyyan kiyya warra as keessa jirtan natti qaaman dhiyaadhaa ilmootan akka yeroo gabaabduu keessatti daddaffii keessatti sababa ilma namaa jechuudha bilaal kiyya akka yeroo gabaabduu keessatti afaan isaa ka duraan ummaatiyya je'ee na wajjin salaamtaa gaafatee ummata oromollee dubbisu akka ilmoon tiyya daftee afaan isaatiin dubbatee ummaatiyya naan ji'uun barbaada yaa obboleeyyan kiyya naa dirmadha warreen as keessa jirtan na bira dhaabbadhaa na gargaara sheekan itti fidatuu fedha wayin itti gurguradhuu fedha waan qabuun itti gurguratuu fedha deemee ilmoota naa wajjin dhaabbachuun isa akkan godhee mana kana keessatti amanee isa lafa kaayee ilmoota na lafa kaayee deemellee sheeka barbaachuu natti ulfaata obboleeyyan kiyya isallee furadheetiin deddeemadhaaniif kanan harkaa qaba obboleeyyan kiyya kuno rakkoon amma na qabatte tana alhamdulillah garuu numan jaa alhamdulillah garuu
namni na bira dhaabbachuun hedduu takka na gargaara obboleeyyan kiyya waan birallee hoonaa dhabe yoon an ilmaan kana birallee taadhee sheekallee itti naa fidan hedduu takka na gargaara obboleeyyan kiyya bal'oon na jalaa qabamee jira yoo rabbiin kiyya bal'oo boruu fi har'a keessatti rabbi gannaa baase sheekni ilmoo tiyyatti naa dhufee du'aa inaa godhaa fi rabbiin isallee gataa baasu ilmoon tiyya akka bilaal kiyya ka isin beetan sayyaa ummata oromoodhaa bilaal kiyya qofaa miti ka oromoo guutuuti yaa obboleeyyan kiyya dafee inni afaanin dubbatuun fedha yaa obboleeyyan kiyya alhamdulillah tanumaa argachuu shukrii rabbii kiyyatti hin galcha ammoo akka afaan kun dafee irraa naa hiikkatuuf fedha akka wanti tun irra narraa bubbultuun fedha obboleeyyan kiyya akka rakkoo tiyyaan rakkina kiyyaan harka wanni kiyyaan laaffatuu kiyyaan akka ilmoo tanarra dhukkuba maalii miti jinniin ishii haa dhukkubsitu shayxaanni ishiin itti narraa qabde kun qaddarte kuni shayxaana ishii itti qajeelchite shayxaanni ishiidha jinniin ishii siiriin ishii ishitti garagaltee jirti ilmoo tiyya rabbiin irraa naa hiikuu ni danda'u yaa rabbii biiftuu afaan cuqqaale bilaal kiyya afaan isaarraa naa hiiki ja'atiin du'aa itti godhadhaa isinillee ja'a du'aa itti naa godhaa yaa obboleeyyan kiyya waan hin juulleen beeku obboleeyyan kiyya yaanni amma na seene kanin yaadda'u jira obboleeyyan kiyya ilmoon tun akka na jalaa qufaate kunuun agartanii na jalaa dhukkubu jira olii gadiin hin dhaabbattu jira duddarra kaadhee obboleeyyan kiyya akkuma agartan san bakka hunda olii gadiin ilmoo tiyya tana barbaada garuu alhamdulillah jazaan ummata oromooti fi laffaatiin tiyyaa fi laffaatiin ummata oromolleen bal'inatti hin bannee bilaal kiyya naa mul'ate garuu dafee afaan isaatiin naa dubbatuun fedha akka duraanii sanitti obboleeyyan kiyya yaa ummaa tiyya jee akka duraanii sanitti naa dubbate yaa ummaa tiyya maal dhabde maal feetanaan juun fedha obboleeyyan kiyya rabbiin kiyya irraa naa hiiku du'aa iteessaniin ammallee du'aa iteessaniin na bira dhaabbadha wanni ol ba'ee viidiyoo maruuf yaa obboleeyyan kiyya du'aa hin teessan hedduu takka na gargaarte wanni biraa ta'e na gargaartan hin jirtu warri na bira hin jirrellee warri biyya tana keessa hin jirrellee warri biyya tana keessa jirullee du'aa inaan na bira dhaabbadha garuu ta biyya kana keessa yeroo yaa obboleeyyan kiyya rabbii ja'a bilaal kiyyatti akkam bilaal kiyya wal'aana dhushee kattinaa fidaan isiniin ja'a deemeef itti barbaaddachuuf hedduu takkan isaan rakkadhe taane na bira dhaabbadhaadha isa kana na gargaaradha ilmoo tiyya tana takkana jirtu tana mana keessatti dhiisee biraa deemee sheekatti barbaaduuf hedduu takkana rakkise odoon gaarra abbaan jiraatee gaa qixuman jirreete kun abbaan gaa qixa nama du'etti ilaala silaa gaa har'a guyyaa har'aa kana manan bulu ani manan bulu abbaan jechuu kiyya anuma bira taa'ee olii gadi rakkata ilmaan kiyya lameenuu akkan godhe yoon fedhe kana dudda kaadhee san harkatti qabadhullee numa rakkadhaan jechuu obboleeyyan kiyya odoo abbaan jiraate inni immoo sheekatti naa barbaada saniifuu abbaan akkan jirre quba qabdan warroottan as keessa fi biyya biraa irtanillee quba qabdan akka abbaan akka nama du'etti ilaala abbaan anni jiran juuni abbaan akka nama du'etti ilaaladha naadir madhaan isiniin caammallee wardaa micaan mul'ateef jettanii obboleeyyan kiyya na jalaa nafina ilmoon tiyyata duraanitii miti garuu argadhe ilmoon tiyyata duraanitii miti afaan qaba mucaan kiyya afaanin dubbata nagaa qaba mucaan kiyya ka abbaa feete wajjiin haasa'ee hoflee taphata mucaan kiyya ka abbaa akkas ta'e sanuu alaa galchisan afaan beeka mucaan kiyya obboleeyyan kiyya afaan amma rabbiin kiyya na jalaa qabe kana rabbirraa na haabanu du'aayi naa godhaadha na bira dhaabbadha sababa ilma namaa sheekana wajjiin na gargaaradha sheekan itti fidatuu fedha bubbuluun fedha obboleeyyan kiyya haakimni akkana naan jee kunu haakimni nuti dawaan qabnu hin dandeenyu humaan taanee fayya qaba jallaalan as qaban achi qaban dhayinan qabu qaamarraa hin dubbatu afaanin ammoo qaamni isallee ni sosso'a nagaa qaba qaamni isaati afaanuma kana qofa waan rabbiin kiyya na jalaa qabeen hin beeku qabii isaatiin rabbii miyyoo san haa cuqqaale ammaawi rabbiin ilmooticha ishirratti garagalchee waa hundaa'u rabbiin kiyya irraa naa haa hiiku yoon dhugumaanaan ilma oromoo ka deemu kanarratti yoon hin daba takkaa yaaduu baadhee yoon rabbii jechaan halkan rabbii kan ol ka'ee dhaabbataa bulee obboleeyyan kiyya du'aa uuman kadhadhaan illee alhamdulillah rabbiin kun yeroo gabaabduu keessatti ishii cuqqaalee na agarsiise kun yeroo gabaabduu keessatti ilmoo tiyyata duraanii afaan irraa hiikee bareedaa duraanii kakara fedhee wajjiin qabee olii gadiin deemadhu kakara fedhee na jala deemu kanin ilmoo bira dhiifadhee walitti dhiifadhee kara fedhee biraa deemu har'a inni nama jabaadha naa jabaate alhamdulillah amata jaha inni kananaaf guddisa akka fedhetti itti dalagadhee huulillee deemee itti dalagadhee isaan walirratti dhiifadhee obboleeyyan kiyya mana keessatti itti dalagadhee
fudhadhee isaan boonee bareechee jiraachisa tolchee guddisa jeetii yaada obboleeyyan kiyya tolchee bareechetiin ilmaan lamaan kana guddifadhaa isaan wal naa guddisanii jeetii yaada biyyiin jiru biyya Arabaatii gabbeetiin dalagadha jeetii rabbiin biiftullee narraa cuqqaalee alhamdulillah ammallee tolchee bareechetiin isaan yoo balaan deemtu natti deemuu baatti duraanuu ishumaa balaan natti deemaa balaa kana yoo rabbiin ishirratti garagalchee lafatti ishii hambise alhamdulillah ilmaan kiyya ammallee tolchee bareechetuman itti mucaan kunis naaf ayyee hojii itti carraaqadhee biyya tana keessallee firraa mala dhawadha jeetii yaada obboleeyyan kiyya garuu mee du'aa inaa godhaa du'aa inteessan hedduu na gargaarti Bilaal kiyya nadirmadha warra as keessa tartan ammallee Bilaal kiyya ni gartan afaaniin hin dubbatu inshaa Allah sheekatti fidadheetuman sababa ilma namaati irraa naa hiikkatti wanni ishiin afaaniin narraa hiitatun irraa naa hiikkatti itti garagaltee jirti itti irraa rabbitti aayida ushumatti achi gara haagalchu waan ishiin garaa keessatti namatti yaaddu siiriin biyyi isaanii gandi isaanii namaan fixaa ture guutuun Ali ishirratti gara haagaltu ishii qofaa miti abbaa fi haadha ishiitii fi sanyii ishii hunda afaan qabdee ishii garsiisuun ooltu wanni isaan dalagan kun booda gaa rabbiin akka godhu taa'u agarte ammaa yoo nama agartu taate rabbiin akka ishii godhe kunoo subhaanallahi alhamdulillah garuu rabbiin ilmooti yanaa mul'isuudha rabbiin kiyyarraa naa hiiku ta'a obboleeyyan kiyyarrumaa naa hiika mee yaa rabbii kicha yaa rabbii kiyya guyyuma tokkoo fi lama keessatti wardaa gammachiise mucaa kana afaan irraa hiikii jaa du'aa inaa godha ilmootiyya waan biraatii miti wanni biraa humaa nagaa qaba harki ni dalaga miilli ni dalaga hin kottoonne yaa obboleeyyan kiyya afaanuma tokkicha kana qofaannaa sosso'ee waanaan nyaanne yaa obboleeyyan kiyya ilmoon tun akkatti waatti xiphisan malee waanaa nyaatuun tola afaan sossoofatee obboleeyyan kiyya yaa rabbii kiyyarraa fuudhiif jaamee du'aa inaa godha yaa abbaa miskiina khanaman daganne khanaman irraanfanne khawaan kadhatan irraan dhabne na bira dhaabbadhu khaliqa kiyyana kadhadhaa yaa rabbii kiyya isinillee yaa ummata oromoo khaliqa kiyyana kadhadhaa du'aa'ii teessan alhamdulillah kunu alhamdulillah akkatti na gammachiifte isinillee gammachiifte Bilaal keessan yaa rabbi afaan kanarraa bani guyyaa lama keessatti nutti dubbachiise jaada du'aa'ii naa godhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.